abaawwan chaartara keessaa bahee galgalas ganamas hidhaa ta'e. Maaliif qubeen barsiisaa ture. Duraan gaazexeessummaa si beekna. Siyaasaattis. Qabsoo yoo haasofne jechuudha. Qabsoon hin dhumatu. Waggaa lamaan dura naaf fakkaata si badhaasaniiru. Gara fuula torbaan irratti barreesse. Ashiin harka jira. Bara keessan isa fuula torbaan barreeffama. Fuudhe garuu hin beeku. Dabsineetuma kan ibsa sana hojjechuudhuma dhaqna malee dhufanii addatti na qabe. Faanii haalta. Ijoollee qophii ijoollee jettu qabu. Ijoollee kutaa afuriiti barran yeroo sana. Beerukutaa. Gabrummaa bara baay'eeti manna gabrummaa bara baay'eeti manna bilisummaa. Leencaanuma qofa. Daawudii wajjin hojjedheera. Mararaa wajjin hojjedheera. Jawaar wajjin hojjedheera. Itoophiyaa dimokiraatessutti haa geeddaramuu jedhanii yaada isaan dhiyeessanii akka harka naa rukutuuf miti. Inni waan fayyadamee fi mana mootummaallee hin fudhanne. Sooshaal miidiyaa irraa kafaltii ni fudhattaa? Lakki. Aburaa keessa buleera. Akka funee kabajamtoota daawwattoota maashoo bakka jirtan maratti nageenya keenya kan jaallaa isin haa ga'u isin jecha alla magan ta'ii. Alla magan bagana gannu eegdan. Hedduu takka galatoomi. Hunda dura stuudiyoo keetiif baay'ee gammadeera. Baay'ee galatoomi. Hedduu kofalta kofla jaallataan se. Sirriitti. Akkasii. Dur gaafa TV jiru. Fooqii TV amma artificial intelligence ta'e hin beektaami. Afaan Oromoo fi afaan Tigree gamaaf gamana fooqii shanaffaarra. Yeroo dhani fooqii shanaffaarra kolfu warri lafarra jiran giraawundi irra jiran dhaga'u dammaqaan gaara jira. Baay'ee dhaga'ama baay'een kolfuun jaaladha. Gara caalu immoo dhiphachuun jaaladha. Dhaloonni naannoo Shawaa Lixaa kana. Shawaa Lixaa aanaa Calliyaa magaalaa Geedoo bakka Coobii jedhamtutti dhaladhe. Achumattanii haayiskuulii elementarii iddoo lamatti baradhee Geedoo fi Amboorraa sa'aatii lama lukaan deemsiftu Goromtii jedhamti. Bakka biyya Looreet Tsaggaayee Gabramadin achitti dhaladhee lalisee dhugaallee warri ishee achi. Achitti baradhee elementarii hanga tokko achi sana booda haayiskuulii Geedootti fixee achi gara heer koomishinii galee jechuudha. Biyya gootota biyya hayyoota keessaa baatee jechuudha. Oromiyaan martiinuu biyya hayyootaati. Maatii maqabsaa'ota keessaa hin bayan. Akaakayyuun kiyyas maccaaftuu lamarratti qabsoo keessa turanii. Abbaan koos kaafaa irraa kaasee abaa irraas kaasee sana yeroo baay'ee qabsoo Oromootiin ituma hidhamuu, ituma rakkatuu, ituma wanni jedhu. Hanga lubbuun isaa darbutti anuutu awwaalcha isaan qaqqabne biyya alaan ture. Anaa biyya alaa jiru wareegamee almost waggaa 12 baay'ee beekamaadha. Qabsaa'uudhumaan beekama. Abdirrahamata haa godhuufi dammaqaa irraa hoggaan fi teesseegaa ifiin dhaggeeffattu ijoollummaa isaa wajjin yookaan bara dargaggummaa isaa waan inni ta'uu maluu qabu san walitti dhufeenya qaba. In qaba garuu gaafa ijoollummaa maqaa masoo tokkoon qaba. Biyyatti natti na waamane. Jaarsolii wajjin ooluu jaaladha yeroo sana. Maqaan koo Akaakayyuudha. Akaakayyuu daa'ima ta'e Akaakayyuu jedhamee na waamu. Maqicha baay'een jaaladha. Hundumtuu Akaakayyuudha malee maqaan baay'ee hin beekamu ture. Biyyatti Akaakayyuu sin jaan jechuudha. Akaakayyuu. Akaakayyuu san amala san ammaniin qaba jettee yaadda duuba? Eddan dargaggoomee booda Akaakayyuun suni akka sanatti itti fufne gara biraatti immoo gara qabsootti makamtu ammas achittis maqaa kan qabsoo immoo badhaasaan qaban ture. Abaaboo keessatti jechuudha bara chaartara. Egaa waluma keessaa jaal badhaasaa dammaqaa Akaakayyuu isaan kun maquma koo turanii jechuudha. Hayyee mee amma gaazexeessummaan dura waa hedduu keessa dabraniiti gara gaazexeessummaa seenaan itti dhufte iyyuu jira waan ta'eef saniin dura maal ta'uu osoo feetu gaazexeessaa taate ati? Ituu gara kanatti hin dhufiin ani akka inni jedhee barsiisummaadhaan waggaa tokko wayii gara Arbaa Minci kana barsiiseen haayiskuulii Ceenchaa jedhamu barsiisaa ture. Achirraa jijjiiramni gaafa dhufuutiin gara kanatti deebi'ee qabsootti makame. Qabsootti makamee naannoo Baambaasii Abaawootti dabalame jechuudha.
naannoo Baambaasii jedhamu Mandii Wallagga Lixaa keessan socho'aa ture baay'eessa. Achan ture. Achirraa sana booda gaatuma deemnuti abaawoon chaartara keessaa bahee nus hundumtuu bakkuma qabamutti qabameetuma taaddisoo garaagaraa fudhatee garanatti deebi'ee garanatti naan deebi'u carraan ani argadhe maalidha naannoo haayiskuulii matti baradhe sana barsiisutu mana barsiisaa wajjin timirti ministeera barnootaatti iyyadheen haayiskuulii geedotti ramadame barsiisuudha barsiisummaadhaan jechuudha. Haayiskuulii geedoo gam barsiisuu jalqabu ji'a lama akkuma inni barsiisuu jalqabeen galgalas ganamas hidhaa ta'e. Maaliif abaa'oo keessaa dhufee takka ufaniin mana sakatta'u takka maal godhu baay'ee na rakkisanii faayinaalii ijoolleen dhumarratti na hidhuuf ka'an ammas haayiskuulii geedootti jechuudha. Haayiskuulii geedoo sanatti na hidhuuf ka'an ijoollee wajjiniin ijoolleen barsiisu ijoollee kutaa 11 fi kutaa 9 turanii dargaggootuma yeroodha isaanu baay'ee na faana deemu akka baakgiraawundii koo beeku maatii koo beeku anachumatti baradhee fixee barsiisonni warri na barsiisan isa iskuulii sanatti warrumaan barsiisoo tokko turanidha. Akkuma anis barattoota wajjiniin yeroo sanatti waluma qixa. Na caalan jiru umuriidhaani. Ani qallaan ture baay'ee wanni umurii tokkorra jirra. Bakka dhumarratti na rukuchuuf ka'an. Warri wayyaanee na rukuchuuf ka'anii ani agarree barattoota keessa nam'anii tan shiiftii galgalan barsiisuuf seenuuf jedha ijoolleen edaa arganii waan godhan dhabaniiru. Rabshaa kaasuuf turan. Akka edaa warri wattaaddara warri wayyaanee barattoota keessa tattaa'aniiru. Achi itti gaafatamaan barattootaa jiraami kan shiiftiidhaan natti dhufeetu barsiisa asirraan gadi bu'aa kana caalan sin qofaa miti hunda keenya dhumaa jedhe. Maaltu ta'e immoo jennaan kun sin eegaa jiru jedhe sin gaggaafataa jiru naan jedhe achumaan gadi bu'ee lagni tokko jirti safara keenya laga sana keessa bu'ee achi laga sana keessa oolee aqanii qe'ee warra keenya sakatta'anii barbaadanii na dhabanii halkan sana almost yaa'u kilaashinis jira ijoollee wayii qabadheen halkanuma sana walakkaa ka'een jaajjitti gale lukaan. Adeemsa sa'aatii kiiloomeetira 25. Achirraan kuteen gara Wallaggaatti bu'ee achirraan immoo naanna'een karaa wanneen Finfinnee seenee anaa hojii hiikee baqatee jara Finfinnee waashaadhuma godhannee gaaf tokko tagbaara ediitti sirbina malee anaas taa'u televizyiiniin afaan Itoophiyaa qophii afaan Oromoo Saamu'eel Laabaafaa yeroo sana achi jiru qubee saabaan barreessu turan. Immoo warri abaa'oo keessaa dhufne barsiisa ani dabballeen ture afaan Oromoo qubeen barsiisaa ture. Na qormaata maannoo warri barnoota akkasii qabdan koottaati dorgomaa maal jedhanii baasanii dorgome isaan gargaaraa riippoortaraan na qaxaruuf ka'anii qabxii kootiin riippoortara olaanaa godhanii gaazexeessummaa haa jedhee jalqabee jechuudha. Amma maal dalaguu jirta? Duraan gaazexeessummaa si beekna. Amma maaliif jirta? Amma maalitti jiru ani aktivistiidhas nama siyaasaattis maaliif waggaa dheeraan siyaasa keessa ture gaazexeessummaa sana isumatu narraa haguugee natti fakkaata akka kana. Hayyee namni amma kaayyoof qabsaa mire hoggaanii fi qabsoo waa'ee qabsoo yoo haasofne jechuudha. Kaayyoon kiyyasan galmaan naagee jira bakka assalaamu alaikum jettee biraa galtee jirtamoo waan ati niyyattee yeroo san daadarkaa san hunda keessa dabarteef amma fixattee. Qabsoon hin dhumatu baay'ee. Qabsoon hin dhumatu. Garuu Oromoon bakka bara dukkanaa sana keessaa sadarkaa ammarra ga'ee har'a biyya isaa harkatti galfatee bulchuun kana arguun warri hin argine jira beekinu biraa baay'eetu kufanii baay'ee darbanii. Guyyaa kana arguun anaaf gammachuu guddaadha. Bilisummaa kana arguun injifannoo kana arguun waan guddaadha. Inni kaan immoo tartiibaan dhufa. Hayyee hedduutu akka galatoome. Mee ETVtiin si deebisaati keessumattuu 90 keessatti
yeroo barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee irraa 350 maariyaaman san isaan faana hariiroo cimaa qabaachuu turteen dhagee odeeffadhe inumaa'u waggaa lamaan dura naaf fakkaata si badhaasaniiru. Maal gooteef mee? Mudannoo baay'ee qabna achi keessatti. Ani isa duras lola baay'eetu narratti kakka'aa ture. Meeshaa baa'uun hin deebifne jedhanii bulchaan godina Shawaa Lixaa Aanaa Calleyaa rakkoo uummataa waan ta'e bu'uuraalee misoomaa naqee achi hojjennaan xalayaa gara fuula 7 irratti barreesse. Shugguxiin harka jira, kilaashiin harka jira. Bara keessan isaa fuula 7 barreeffama. Achi natti kennani. Inni barreeffamee rakkoo akkasii qabdaa jedhan. Ani kunoo taaddisoos fudhadheera. Kilaashiis galcheera. Abbaan harkaa fuudhe garuu hin beeku. Jarumatti hin kenne waraqaa naan kennine jedhee kan oskine ture. Ka galchee jedheenis galcheeni. Ittuu sanaan jiru deemnu rakkoon barattoota hariiroon barattoota 6 kiiloo 4 kiiloo jiran kana koomishinii keessa jiran kana qaabnu cimaa ture. Innaa ari'aman kana mootummaatu ibsa kenna malee gaazexeessaan seeneen hojjenne. Bakka kanuma jabeessaatii hojjedhaadhanii ta'an itti gaafatamaa kutaa oduu keessatti kan guyyaa ediit godhee wanni godhu dabaree qabnaa miire. Biliseerra naata oduu dubbisaa. Achi faayinaalii guyyaa 7-5 booda dura ibsa kan baasaa ture federaal poolisii yeroo sanaati. Maal jedhu makiinota 7 caccabsite ijoolleen Oromoo Kennedy Library akkas godhanii caccabsanii miiliyoona meeqatti ramadamu yakka akkasii raawwatanii makiinaa gubanii jedhan. Amma Profeesar Indirar Sheetee ibsa kennaatee akka hojjedhaa jennaan yeroo sana nuyi egaa yoo akka dabsineetuma kan ibsa sana hojjechuudhuma dhaqna malee dhugaansaa yoo miidiyaa biraatiin bahe malee miidiyaa karaa keenyaatiin bahuu akka hin dandeenye waan hin bareef innaa isaan waamanii Zalaalam Gammachuu biyyoo irra hojjetaa isatti bilbileen kottu nu faana seeniin jedheen. Yennaan inni ufuu dadhabe. Achi Aliimaa jedhamti tokko dhuftee ishee fuunee galle. Ishee waraabdee baay'ee sin sodaatti waan taateef akka wanni hojjenne. Bakka ibsicha naa kennan yaani gaaffiin gaafadhe. Tokko makiinonni caccaban meerre. Kennedy Library caccabee hamma mana geessu tokko miiliyoona meeqadanii baasani. Makiinonni caccabe gubateen jedhanamu meerre. Annuun televizyiinii waan taaneef yennee ani kirikiriin galee namicha pirezidaantii sana wajjin achi sana booda bakka kanuma irratti wanni godhaate hojjedhaa nuun jedhan. Bakka nan murteeffadhe. Bakka wareegama dhufu hundumaa ijoolleen wanni ta'anii miidhe. Ani sana booda mucayyoodhaan liidii qofa anatu oduu raawwachiisa gaaf sana liidii qofatti kenneen barattoonni kun ari'aman jedhiiti ati oduu isaa akka nu qaqqabeen dhiyeessina jedhi jalqabarratti jedheen jalqabarra kaa'eefiin isheen akkas gootee faayinaalii daqiiqaa 5 kaaseettiin hojjedheen ediit godheen konkolaataan caccabee jedhamu kan jirre kijiba akka ta'e ijoolleen kan ari'aman oromummaadhaan saaniitiin akka ta'e Kennedy Libraryin caccabee jedhame mana geessi kunoo kana fakkaata dheenis agarsiiseen daqiiqaa 5 irraa sirrii oduun gaaf sana achirratti hojjedhe hanga ammaa Sabaa'oo fi OMN irratti hojjenne ETV irratti hojjedheen achumaan an kute gaana. Guyyaan ati hin daganne jira laata? Guyyaan hin daganne baay'eedha. Garuu lubbuudhaan guyyaan hafe sana kan hin daganne mana barumsa geedoo siin jedhe lammaffaan immoo Ambootti. Ambootti tuumni miliqee deemaa jiru okkataa jiru hulluuqama gubbaa irratti natti dhufan. Naa waa guggadheetan ture asumatti dhufanii addatti na qabe. Yennaan bakka abawoon du'es wanneen qabu jedheetan na gaafate eessaa deemtana? Ila kunuutan manni kuwaasidhaan barataadhaan jedheen. Wanni mattaawaqaan kee meerree jedheen kan sochoonee inni tokko na sakatta'e homaan hin arganne bakka attisaaf bilan attisaaf hin harkisiin jedhee bilaachi atti harkisee oole.
እና bakka waan qabu kun barataadhaan adarbu bakka jedhee gidafoo jedhee Ingilizii afaan Tigreeti. Achi Bira dabre jechuudha. bira darbe jechuudha. Ayyee. Achi na bira darbanii yeroo sanatti abdii kutadheen ijaan turree fi sirriifanne. Garuu achirra darbeen eddan deemee booda galgala rafuun dadhabe. Bakka almost jireenya lammaffaa kan jiraataa jiru wanni jedha jechuudha. Jarmanitti buufata baaburaa keessa buleera. Maaliif asii OMN akka hin cinneef. Laaptooppiin qaba. Waan achuma kaawwadheetan intarneetiin bakka jiru taa'eetan hordofa. Waan guyyaa kana darbu istuudiyoo Minisootaattis hojjetamu, Kanaadaattis naannoo Londonittis hojjetamu, Amsterdamitti isa walitti cuunfeen qeerroo biyya alaa kana dubbiseen ijoollee warra nu biraa hojjetan isaaniif qoodeen. Itumaan akkas jedhu ituu warra Londonii fi Meelbernii fi wanni wajjin hojjedhu warri Minisootaa munatti ka'u. Irriba fixatanii jechuudha. Isaan wajjininis marsaa biraan itti fufu. Isaaniifis immoo akkasuma qopheessee eegee isaanis oduu isaanii ilaalee fi maal godhee akkatti dabarse jechuudha. Sanarraa kan ka'e fayyaa koo irratti dhiibbaa fide. Qaamni koo dabalee yeroo sanadha. Weellee faanii haalta? Wallee ofii kootiif nan sirba. Haasoo hedduu haasofne waan ta'eef waanuma tokko daawwattoonni keenya akka nu jalaa nu fayyine. Hin beeku gaafa ijoollummaa hin beekta ta'a obbo Alamaayyoo Qubee. Ani sanittiin deema amma weellee irra naa kaa'eti. Gaafa ijoollummaatti si deebisa. Qophii ijoollee jedhamutu jira ture. Saamu'eel Dhaabaatu hojjeta yeroo sana. Qophii ijoollee jettu qophii sagantaa afaan Oromoo reediyoo. Isarraa nu waraabuu mana barumsaa Goromtii jedhamtu dhufane. Achirraa. Barasaa yoomini yaadatta? Barataan barasaa dheeraadha. Achi Saamu'eel Dhaabaa dhufe qophii ijoollee sanatti nu waraabuu fi akka hawwisoo wayii ijoollee kutaa afuriiti barran yeroo sana. Kutaa afur akkas jirra. Haadha manaa obbo Leencoo Lataa Dooktar Kuween immoo bariisaarra hojjetti fuula dubartii kan jedhu. Isheen dhuftee achuma baadiyyaa nu bira qubatanii maaliif inni waan walaloo baay'ee barreessa Poolamaayyoon beekta. Kitaaba afaan Oromoo jalqaba kan qopheesse siilabasii afaan Oromoo jalqaba akkuma wayyaaneen dargiin kufeen jechuudha. Amma achi anumatu wallisaaf ture yeroo sana gaa. Wanni wayii akkasii jirti rukuchaa sirbina. Garuu hiikni isaa nu hin galu. Dibbee rukuttaa? Dibbees na rukutaa? Afaaninis nan sirban ture. Maal fa'aa jettee sirbuu turte mana yaadachiise? Dubbiin isaa jajjabaadha garuu ani yeroo sana hin beeku waanuma taphuma ijoollee natti fakkaata wallee tokkoon qaba. Gabrummaa bara baay'eeti mannaa gabrummaa bara baay'eeti mannaa bilisummaa guyya tokko filannaa kan jedhu ijoolleen jala qaadisa. Kutaa afuritti kun waan dhibii baay'eetu jira gaa kana keessa sirboota baay'ee jirti ammannaa dhufanii immoo warri kaanii Oromoo irra godhanii gariin immoo gara diinaa goree wanni jedhu ammas walaloo barreessee naa kennan. Obbo Alamaayyoo naa kennan. Eessa jiru baay'ee? Awustiraaliyaa jira. Akkatti namni si hubatee fi akkatti ati si hubachuu barbaaddu walii tokko moo faallaadha moo akkamiin ibsitaati? Uummanni kiyyan hubatee jira jettee yaadda? Uummanni maal seete galaana gaafa OMN sana leencaanuma qofa nama keessa. Amma immoo lakkii akkaataa kanaan deemnan jettu kan si deeggaru jira. Kan si deeggarre jira. Garuu ani maa'inni akka carraa ta'e qabsaa hooggantoota qabsoo Oromoo wajjiniin hunda isaanii wajjin hojjedheera. Daawudoo wajjin hojjedheera. Mararaa wajjin hojjedheera. Jawaar wajjin hojjedheera. Seenaa keessatti namootuma qabsoo keessa darbanii warra gurguddaa Leencoo Lataa ta'uu, Leencoo Baatii haa ta'uu isaan kana hunda wajjiniin hojjechuun koo muuxannoo hedduu akkan horadhu na godheera. Isaanirraa waan hin bareech jira.
waggaa akka lakkoofsa faranjitti 2004 gaafa leencoon fa'aa lataan fa'aa leencoo baatiin fa'aa abaa'oo keessaa riizaayin godhanii rool moodelonni keenya isaan waan tureef kaayyoo abaa'oo irratti sagantaa siyaasaa abaa'oo irratti waliin galle waan ta'eef sagantaa siyaasaa kun haa jijjiiramu kan jedhu jarri kun kaleessa Oromoo kakaasuudhaaf Oromiyaa Riippaabilik Oromiyaa ijaarra inni Oromoon obbaree abaa'oon jala hiriiree namni mirga isaatiif edda qabsaa'e nuti maajooritii waan taaneef dinagdeedhaanis tokkoffaa waan taaneef Itoophiyaa dimokiraatessutti haa geeddaramu jedhanii yaada isaan dhiyeessanii nuni egaa biyya keessaas dhaqnee waan hedduus gaazexeessummaa keessas turre qabsoo keessas turre yaada kana gammachuun fudhanneen kan isaan dhiyeessan kana jecha yeroo sana rabshaa kaasee wantichi yaa'ii sadaffaa baa'u ture isaanis riizaan godhanii nusi keessaa baane egaa namni nama waan kana kaasee maaliif namoota kana hunda wajjin hojjechuun ko'anii kaayyoo koozii Oromootiif hin qabsaa'e malee namni akka harka naa rukutuuf miti. Inni waan fayyadamee fi inni waan itti tolee fi gaafa jalaa hanqattee immoo dhaaluuf teenyaa koomeentii ijoo kana akka gaafitti yoon si kaase maal jettame? Ani mana mootummaallee hin fudhanne 70,000 nan kireeffadhee bulbulaa jiraadha. Tokko jedhe. Waldaallee ijaaramee sinillee hin milkoofne. Waan addatti fayyadame hin jiru. Waan miindaan naa kaffalamee ani maatiin qaba biyya alaati. Gara caalu maatii kootu na gargaara. Akka tasaa immoo biyya keessatti lafa abbaan kun naa kenne irraa qotiisan hin qabna. Midhaan sun fe'ameen nu dhufa ammayyuu magaazana fakkaata manni. Sooshaal miidiyaa irraa kafaltii ni fudhattaa? Lakki. Si kafalama? Hin fafan. Sarraa waan hin fudhadhu hin jiru. Achirraa arrabsoo ma qofa. Dargaggootaaf gizee amma akkana teessee ilaaltu kana maal dhaammachuu barbaaddaa? Amma gaanuun gara umurii jaarsummaatti deemaa jirra waan ta'eef waan takka waan keessa dabarre barreessaa man jira. Inni yoom dhumatee gadi ba'a inni yeroo isaatti hin ibsamaa jechuudha. Kabiraa garuu dargaggoota amma keessattuu dargaggeessi ammaa kun qabsoo gara dhumaa kanarratti gatii guddaatti kaffaleera. Biyyi kun immoo sadarkaa isheen keessa turte hiyyummaan hin ture beekamaadha. Aadaan hojii biyya kanatti duubatti hafaadha. Kaleessa dhuguma mirga kana argachuudhaaf hedduutu qabsaa'e. Ammas immoo warri baratanii rakkoo keessa jiran hojii hin qaban hedduudha. Kun kan fide haala biyyattiin keessa turtedha jechuudha. Kanaaf isa kanarratti tokko obsa godhachuudha. Lammaffaa hojii uummachuuf tattaafachuudha. Namni biyya alaa dhaqee halkanii guyyaa fiigee maaliif hojjeta jiraachuuf jireenya isaa geeddarachuuf. Injifannoo kana tifkachuu, wal dhaga'uu, wal kabajuu, safuu Oromummaatti deebi'uu, aadaa isaa kaleessa Oromoon keessa ture ittiin wal kabaju, ittiin wal gaafatu sanatti deebi'anii isa kana tifkachuu isaan barbaachisaa. Kanarraa kan hafe fuuldurri biyya kana ifaadha. Jijjiirama jiru ijaanuu namnu argaa jira. Namoota baay'ee tamma yeroo biyya alaa deemnu yeroo kaan anamma nan deddeebi'a maatiin koo biyya alaa waan jiraniif. Dur namni mootummaa wajjiniin dhaabbatee mul'atee suura ka'eeyyuu agaatu itti darbatama biyya alaatti. Amma garuu sun hafeet namni amma biyya alaa dhaqe kana hunda bakka hin barbaadu dhaqee bakka hin barbaadu namni hundumtuu biyyatti akkamitti gallee hojjennaa. Yaanni namaa jijjiiramee kanarra sadarkaa kanarra jira waan ta'eef isa sooshaal miidiyaa irraa darbee abbaan barbaade barreessee jedhu sana namni baay'een waan hubatee jiruu fi isa kanas hubachuu barbaachisaa. Uummanni keenya biyya alaas baay'een isaanii har'a baay'eetu seenee ba'aa jira baay'eetu galaa jira. Namni akka kaleessaa sana biyya alaatti bahee mootummaa kana amma akka namni balaaleffatutti fakkaata. Namni suura nafaan hin ka'iin hin jiru Awurooppaatti. Awurooppaa keessa biyya waliin ga'een dhufe gaaf tokko mana hin teenye. Inni wal arrabsan wanni ta'an sun hafeera. Hedduu ulfaadhoo galatoomii. Ulfaadhoo hedduu galatoomii. Antillee akkaataa kanaan
miidiyaan bal'achuudha qaba. Atis miidiyaa keessa turtee har'a immoo istuudiyoo bareeda kan akkasitti banattee anuu dhufee arguu kootti hedduun gamsitti gammade. Egaa ulfaadhu waan kabajjeen affeerteefis ulfaadhu kana caala jabaadhu miidiyaan keessa kana caala jabaatu haalalli sun siin jedha. Fayyaa ta'e. Amiin galatamii fayyaa ta'e. Kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show waan irraa buufatan jeetiin yaada turtii anaa fi obboleessi kiyyaa gaazexeessaa Dammaqaa Nagaasaa qubee waliin taasifneen jechuudha. Hamma maayii sagantaa keenyatti turtanii waan hordoftaniif allama gantaa ulfaadhaan isiniin ja'a.